أنا ميادي كتوركون قبوسو هذا أنا ميادي كتو Sooma. هذا هو Sooma hin balleessu. أمس بكتي نمني دوغونغورا نمني كين أبوتين دراني أكاكلين كين دراني لوكون كان ويتت أنا ما لوكون كذا ويلوكون جت لوكوران كان ويتين كان زوج يوم أساجا وانياتني للوكاتني قدين ديبي أم بقى صوم نجدان صوم كم نجان أتشبودا وانياتن دوغونغورا صوم جتشوتو مالي ufqabuu dhaati xuluu fajrii isaanii irraa fajrii lammeessoo irraa ufqabuu haga fajrii lukkuun ana keeffatti lukkuun illee ana jala iyyiitiif sagalee lukkuu seete xuluu fajrii lammeessoo irraa jalqabu ala iyyiti lukkuun arabiin nutti ergeera fajrii lammeessoo Wani namatti toltanii fuukan over comedy wayii dalagaa yaadii sanumatti gootanii bitanii baay'ee qalbii namatti dhugaa wallaahi maashaallah rabbi umurii keessan adeemsisu. xuluu fajrii lammeessoo irraa ati ufqabuudha malee sa'a torbatti nyaattee raftee achiin bakka achiin yoo nyaatatti kadee butu taate soomni cabe jedha namni gariin dogongora hin cabne sa'a 8 illee nyaadhu 9 illee nyaadhu 10 illee nyaadhu maaltu si dhooga haga fajrii lammeessoo bahutti namni keenya duraanii akkas hin jiru nyaatanii dhuganii afaan lulluuqatanii bakka sooma qabne jedhan achi booda nyaatatti deebi'uun hin jiru dhugaatti deebi'uun hin jiru dogongora maa'oo nyaatte sa'aan torballee qabda 8 illee nyaadhu 9 illee nyaadhu 10 illee nyaadhu haga fajrii lammeessoo bahutti sooma jechuun achumarraa uf qabuudhaati fajrii lammeessoo irraa haga guruuba shamsiititti adaa'u amma isinii galee Eeyyate ammas obboleettiin tina takka ustaas gaafii isin gaafatee turte asirratti reefi rabbitti isin dhiise jettee reef tana koomentii ilaalaa ture. Ilaalin isin agarina fakkaatee osoo xahaaraan qabu ture osoo hin xahaarfatinii zuhuriin natti gahee jettee na fakkaate gaafin akkas koomentii irratti baay'ee deebisaa turte. Soomni kiyya hin tahaa zuhuriitti xahaarfadha jettiniin dhiisee hin xahaarfannee jetti. awwala sooma osoo xahaaraan qabaatiin ammootiin soomni heeydiin ammootiin osoo heeydiin irra jiru sooma jalqabuun hin ta'u awwala akka jechuun heeydiin osoo irra jiru sooma jalqabuun hin ta'u heeydiin osoo itti jiru heeydiin irraa citu malee dubara heeydiin irraa itee fajrii lammeessoo osoo azaanamin daqiiqaa 5 yoo ka qabaattu taate fatasaharat obburattee sooma qabuu dandeetti. Wana wat niyyattee watasaharat obburattee sooma qabuu dandeetti. Daqiiqaa 5 ittu isii hafa irraa citedhii. Irraa citee dhaabbatee sooma kana niyyattee nyaattee niyyattee soomuudha qabdii. Eega irra azaaname booda qaama haadhii qattu rakkoon qabu sun. Erga azaaname fajriin bahee qaama haadhii qattu. Maaliif irraa cite? Osoo ammoo fajriin lammeessoon bahin irraa cite dhii. Garuu osoo ammoo tiniin dhiini itti jiru soomni irra hin jiru yoo warra kawaarijaa qadaa baasa warra jedhisan malee soomni hin jiru. Salaan hin jiru. Warri kawaarijaa salaata qadaa baafti jedha. Salaanni wayiitu irra hin jiru. Qadaallee hin baaftu. Sooma garuu qadaa baafti. Soomni sirra hin jiru haa nyaattu haa dhuytu. Heeydiidhaan soomuun hin danda'amu dhiigaan soomuun hin dandayamu. Qadaadha baafti. Yeroo muwassa'a waan ta'eef soomni. Salaanni yeroo mudayyaqe waan taateef qadaan hin baafamu. Warra kawaarijaatu jedha qadaan baafama. Akka kana. Amma isin galee. Jazakumullahu khairan. Fayyaa naa ta'u ustaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa sheeka roobe baga sinin jedha gaafii akka omantii takka obboleetti tenna barreessitee akkana jetti salaata subii irratti xahaaran qabu zuhrii irratti yoo xahaarfadhee salaata subii san salaati no ati sooma jetteeni Yoo laa xahaaran qabuun naan gallee bara akkam jechuu xahaaran qabuun sila dhiigaa jitee yeroo sani sila sa'aatii subii natti gaheessanitti hin xahaarfanne qaama kiyya jechuu barbaadeeti na fakkaate gaafiin isi zuhurii irratti xahaarfadhee
subii sana achumaan salaatee akkamii Salaanni yeroon keessatti xahaarfatte sun yeroon dhiini keessaa sirraa cite suni salaatamuun barbaachisa. Haala dhiini sirraa citeen subii daqiiqama 2 yoo kadha qabattu taate waytiisan qaama dhiqattee ni salaatta. Daqiiqama 2 osoo ati xahaaraa qabdu yeroon salaata sanii yoo kasitti seenu taate salaata sanii kafalta. Yoo yeroo sanitti illee dhaqqabuu dadhabde ni kafalta. Maaliif haala ati xahaaraa qabduun daqiiqama 2 illee haala ati xahaaraa qabduun yeroon salaata sanii keessa si dhufe yeroon salaata sanii haala ati xahaaraa qabduun ganaa xahaarfadhee ganaa waddaadhee yeroo hin qabu yoo kajettu taate wayita ati qaama dhiqattu yeroon keessaa bahe garuu haala ati keessa jirtu saniin dhiini sirraa citeen daqiiqaa 2 yeroo san qabda. Waytuma san qadaa baafta. Yeroon keessaa baheemi salaata san qadaa baafta. Zuurii isa yeroo san salaatta. Fakkeenyaaf zuurii asraan seenuuf daqiiqaa 2 hafe. Dhiini sirraa cite. Asraan seenuuf daqiiqaa 2 hafe. Yeroo zuurii daqiiqaa 2 qabda. Yeroo daqiiqaa 2 qabdu kanatti dhiini sirraa cite. Wayitaati qaama dhiqatteetiin hin jettu yeroo nuqaata asraan itti seene. Zuurii salaattee asraa salaatta. Qadaa baafta. Maaliif jennaan haala ati xahaarfatteen haala dhiini sirraa citeen yeroon zuurii sitti seene. Salaata san ni kafalta. Wataqdii ni kafalti. Salaata san ni kafalti. Maaliif jennaan yeroo dhaqqabde haala xahaaraa qabduun dhaqqabde. Daqiiqaa 2 dhaqqabde. Amma ifa. Naam. Ustaaz yaati akkumanti barreessite jala jirtinsa. Ana miti. Anammoo gaafin kiyya ustaaz akkana jedha. Nama suurii osoo nyaataa jirtu yoo nyaata afaanii qabdu sanitti namatti azaanan. Nyaata san afaanii baasammoo ni liqimsan. Hadiisa jira. Hadiisni jiru nyaata tokko yoo ammoo osoo ati nyaataa jirtu ka harkarra jiru san nyaadhu. Gadin deebisin ka harkarra jiru san nyaadhu. Kahaga ammootiin azaanni hin geeffamaa nyaata san fixii ittuma baqayfatte kana keessa hin jiru. Kana ittuma tarsaafatte. Kanan dhageenye. Haga azaanni geeffamuu nyaadha itti baqayfatte itti tarsaafatte. Ka harkarra jiru san bichaa afaan kaayin hadiisa nabii kennaati alayhi salaatu wassalaam. Haga ammootiin azaanni geeffamuu nyaata san nyaadhuun itti baqayfatte itti tarsaafatte kun oduu duriiti oduu keeti. Gariin namaa No, ustazi nyaata nyaatee gariin namaa nyaatee saanirraa mootiin fuudhaan takka bichaa hafte. Ishee kanatti bariitee jedhe. Kana maal jettaan meetama bilaan. Fuudhaa takka jira bar saanirra. Nyaatee jedhe. Fuudhaan takka osoo saanirra jirtu itti azaanan. Nutti bariitee ishee kakkam goonaa jedhe. Maal jetta tamma kana nama bilaala tamma kana tamma maal jettaan tamma deebii akkana. Bara nyaatee waan saafarraa kana waliin ga'ee fuudhaan takka bichaan saafarraa hafte. Nutti bariitee ishee kakkam goonaa jedhe. Maal godhettaan? Waan ajaa'ibaate waan tana kaleessa illee keettanii nu himtanii turtanii yoo harkaa qabaate si azaaname harkaa qabdu san afaan kaayadhu tabiraa achuma dhiisii ta ol qabatte harkarraa qabdu san waan jedhu kaleessa nu himtanii turtan. Taanta durii akkasii kaaga azaana geeffatanii lafaa fixuu sanitti baqayfatte. Keessan jirru amma salaanni zuurii illee ga'e lafee dhanti jaalalluma jira walitti haa dhaabatu jaalalli keenya akka addaan hin baane namni akka addaan nu hin baafne. Inshallah. Akka addaan nu hin baafne jaalalli keenya akka hin dhaaban. Itti haafufu har'as boris iftaanis jaalalli akkanumatti haa deemu. maal jechuun nama wayititu sheekni waan jabaa sheeka namni wayi waan jedhu Bilaal naa gaafadhu hayyee naa gaafadhu nama tokko yoo otoo dhaga'u fedhiin irraa ba'e akkam gochuu qabaa waan jedhu. Soomni ni cabaa jechuu isaati. Ina sooma kooshee wayii gootanii si muka wayiiti akkana. Maal akkana jedha kunoo oduu dhaga'u fedhii yoo irraa ba'e jedha.
sooma caba wanni jedhamu waan muka wayii waan sibiila wayii akkan addaan goote waan cabu malee soomni cabaan maa'in aadaa keessanii haasawa keessanii kun. Jalaa badaa Soomni jira jedhama. soomni badaa kan jedhi malee cabaan beeku. Kooshee wayii hin taane soomni muka wayii hin taane soomni cabaan hin beeknu kana jedha. Awwalaan namtichi tokko osoo awwalaan wanni soomni namarraa baduu waan sadii. Maal jedhe nam? Wanni soomni namarraa baduu waa sadii. Ayyakuuna aaliman hukmii waan sanii beekaa ta'u. Wa ayyakuuna zaakiran yaadatu akka sooma qabu yaadatu. Wa ayyakuuna aaliman hukmii waan sanii beeku. Wa ayyakuuna zaakiran sooma qaba jechuu yaadatu yoo dagatee nyaate hoo rabbi isa nyaachise rabbi isa ubaase. Wa ayyakuuna ta'uudha filannoo isaatiin ta'u iktiyaaraan ta'u. Iktiyaaraan ta'u filannoo isaatiin ta'u yoo gaggabe hoo filannoo isaatii miti. Yoo hagooggiin isa godhame hoo filannoo isaatii miti. Namtichi rafe tokko hoo filannoo isaatii miti riba keessa jiru of qubaan qabu. Osoo rafu bishaan irraa bahe. Bishaan irraa bahe eega bahe ammootiniin bishaan irraa bahe sun laalamuudha qaba. Maniyyii moo mazyii moo wadii jechuu laaluu qaba. Yoo maniyyii ta'e qaama dhiqataa soomni hin cabu. Hirriba keessaa irraa bahe. Yoo mazyii ta'e bakkuma san najisaa dhiqa. Qaama dhiqachiisu. Wadiin illee fakadaalika akkasuma. Maniyyii jechuun furdaa ta'uu, furga'uu, qamashaa akka qamashaa ta'uu bukaa'uu. Waa sadii hin beekta maniyyii jechuun. Maniyyii jechuun maal jenna? Furdaa ta'uu, wayita ba'u utaaluu, fooliin isaa akka qamashaa dha'uu bukaa'ee. Gaafa kana qaama si dhiqachiisaa woo uffata irrallee si bu'ee xahaara homaa rakkoon qabu. Wadiyii fi mazyiin maana hukmiin isaa tokko. Qal'aa ta'uu hin utaalu foolii akkasiis hin qabu. Qal'oodha hin utaaltu foolii akkasiis hin qabdu. Gaafa kana ammoo wanni isiin irra buute ammoo najisan dhiixa bakka san qaaman dhiqachiisu. Izan osoo raftu wanni akkasiis irraa yoo bahee fasawmuka sahii jennaan. Soomni keessuni sahihaa jennaan. Yoo beekaan ofirraa kabaasu ta'e ammoo waa sadii irra jira. Soomni keessun hin bada. Guyyaa saniin nyaattu haga magribaa uf qabda. Waan sababaa shari'aan hin godhin karaa goote. Uf qabda. Hin nyaattu hin dhuydu uf qabda. Kabajaa soomaatiif jecha. Qadaa baafta. Nyaachisuu walii warra jedhe jira. Badii dalay lakki garguun nyaachisuun ittiin jiru. Badii dalaydee toobaa deebita. Qadaa baafta. Haga magribaan nyaattu hin dhuydu. Takriiman kabajaadhaaf jecha. Maa hukmul iktisaali baada suuri fi nahaari ramadaan. Dhiqadhu rakkoon qabu. Ganamarraa galgalaa qaama dhiqadhu. Waaree booda qaama dhiqachuun hin ta'u jedhe namni gariin. Oduu duriiti kun. Oduu durii. Hadiisa sitti himna malee oduu duriiti miti. Zuurii booda illee dhiqadhu. Ganamallee dhiqadhu. Suwaakadhullee. Ganamallee suwaakadhu saafallee suwaakadhu. Suwaakachuullee yeroo itti godhe namni garii. Qaama dhiqachuullee yeroo itti nuu godhe gamni garii. Zuurii boodallee dhiqadhu. Asraallee dhiqadhu. Ganamallee dhiqadhu. Falaa ba'a sarakkoon hin jiru. Oduu duriiti baada zuuriin dhiqatanii. Oduu durii himaan jiru hadiisa himaa jirra. Amma isinii galee. Amma isinii galee jaabara nama. Sheekaa roobe leemanii. Akkasitti ammallee wanni isinii himu. Namni gariin tuftoo tufaa oola. Nu salachaatan. Nu salachaatan tufaan oolina. Tuftoon sooma cabsaa. Nu salachaatan bakka nu dhiisa. Tuftoon sooma hin cabsu. Maali kun akkana godhachuun nu salachaatan wallaahi. Ol nu deebiftan nyaatuma nyaanne. Bara kana godhachuun atama saffaa mara keessa wanni marxoo kan. Maaluma karaa maratti akkanatti nutti akkisi. Nu salachaatanii bakka ol deebisuu kaan. Waan nyaanne haasoo. Akkanuma godhabbo bakka sooma qabda argine dhiisa. Yaakii maal azaa nu goota karaa mara deemnutti sooman cabsu tuftoon. Maal jettan mara jala nama sooman cabsuu dhiisi. Hin goysinii. Hakkeenuu sooman cabsitu hakkeen achiin gad deebistu. Achii yoo gadi liqimsitu. Yoo hakkee tana ol fuutee asiin geettee achiin gad deebisteen cabsiti.
bakka nyaataa buuti. Hakkeen achumaa yoo gadi deebiste sooman cabsitu. Yoo achii ol fiddee as keettee asii lamuu gadi deebifte cabsiti. Tuftoon soomumaan cabsitu. Oduu durii keessan nurraa dhaba. Ma cirriiqatan. Yaa kiin salachaate nyaata gannu deebifte. Karaan martitu. Yoo achi ga'u daqiiqaa mi'u tufaate. Nu salachaate dhiisi bakka. Daqiiqaa nuti tuftaa abbo. Maali wanna akkanaa? Salaata mana keessatti marxoo mana keessatti nutti tufa abbo. Akkam goon adda salaannamoo si walitti hidhannee salaannama. Kararra tuftoon guutte, masgiida tuftoon guutte, maarrabii tuftoon guutte, kootii tuftoon guutte. Maalti tuftoon cabsa siin jedhanii qara oduu durii maa nutti himta? Oduu durii tuftoon sooma cabsiti. Nurraa dhiisaa kan. Waan argaa jiru, waan kararra argaa jiru. Tuftoo meeqa kararra argaa masgiida deemnu aki? Tuftooma meeqa? Namuma meeqa kasi dura deemu argaa jira? Nyaatuma obboroo nyaannee nu deebise gariin salaata keessatti. Yaa akii nu salachaatanii nurraa dhiisaa tuftoon sooman cabsitu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa wanni Baa Jibriil masgiida deemna. Chaarjii naa fudhattu wanni tun seenaa nabii karaa isaa amma FB irratti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilaaloo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Zuurii kanaan kootii hagana ga'u godhachuu jechaan lafti OR bada. Qorraayyuu bada. Wanta uumiti kun. Bayaa bakka nagaatti walitti deebina. Sagantaa kiyya beeytan. Azaaname dhageettanii? Jazakumullahu khairan. Sirraa jaalatu. Ganama sa'aatii afurii booda yeroo mara. Galatooma sheekaatiin jazaakallaa. Fadhaa galatooma. Kabajama maashaallah waan baay'ee baranne waan hedduu.